bada warra hojii akkanaa hojjetan kun surursinaa jedhu miidiyaa kanarratti ijji go'a akka isin arginu warroota akkanaa kana sinaa xaragu xaragamaan jedhu dhuma badaasi. Egaa subscribe gootan jedhee taasifaan qaba. Abdiin qaba isiniin jechuun jaaladha. Gochuu keessaniif immoo yoo galatamu ani nan qalladee ulfaadhaa jiraadha isiniin jechuun jaaladha. Maaliif ofuma keenyaaf tokko ta'anii harka wal qabannee waggaa wal jajjabeessine gaariidha. Wanta birrii baasnetti immoo itti wal jajjabeessuun rakkoon qabu isiniin jechuun jaaladha. Egaa wajjinumaan laalla viidiyochaas wajjin ilaallee walitti deebina isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkuma argitan viidiyochi maal akka fakkaatu an dhugaa waaqaa dubbachuudhaaf yaa waaqayyo bara kana nurra dabarsin jira yeroo hundayyuu yaa waaqayyo bara kana nurra dabarsi bara gaarii nuuf fidi yaa waaqayyo jira. Maaliif bara ilmi namaa cubbuudhaan badee imimmaan haadholii keenya bakka namni akka hoolateetti rimbasmaam jedhame amma qalamutti bara geenye kana yaa waaqayyo nurra dabarsin jira yeroo hundayyuu kadhannaa kootidha. Maaliif wanta raawwannuu fi wanta raawwanne walii wallaallee hojjerra. Obboleewwan keenya namni eenyu jedhe sa'aatii kana keessa yeroo darbe argitan ta'e TikTok irratti akkamittiin akka eenyu jedhani ijoollee shamarran qullaa isaanii baastanii achirratti dhufanii deebi'anii TikTok irratti sappoortii wal godhu jedhani. Maaliif bakka wantoota kana masfasiin afurii seexanaa keessa galee ijoolleen dogongoraa jiru marti isaaniitu isiniin jechuun jaaladha. Annaa isa kanarratti immoo wanti na dubbachuu barbaade gisee tokko gisee mammaa kan maal jedhu dhirsaaf niitii laga tokko waraabaa jedhu maanguddoonni keenya gisee mammaa kanii jechuudha. Maaliif namni tokko inni tokko yoo beekaa ta'e inni tokko yoo wallaala ta'e inni tokko isa tokko irratti xiqqoo ishee odoo jiraate wanta gaariidha namatti tola. Lamaan immoo yoo akka walii yoo ta'e wal fudhatee laga bu'aa maal godhate eenyu naman godhu waan ta'eef iyyuu daandii sirriitti naman deebisu waan ta'eef isiniin jechuun jaaladha. Egaa miidiyaan kun dhugaa dubbachuudhaaf TikTokiin bakka sa'aatii amma hojii keenya fixannee ciqiciqii iji madaamii hiyya ijoollee madaamii bakka jalatamtu sarkaalam jalatti argamtan marti keessaniyyuu akkam jirtu nagaadha nagaa guutuun qaba jira galata waaqayyoo nagaan na bira jiru immoo darbee sin birarreen akka jiraatu waaqayyo gooftarraa abdiin qaba isiniin jechuun jaaladha. Warri nagaa ammaatti laayik sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa na duuka jirtan marti keessaniyyuu naaf galatoomaa galata guddaan irraa qabdu isiniin jechuun jaaladha. Warreen chaanaala kiyyaaf haaraa taatan immooyyuu asumaan sabskiraayib gochuu hin dagatinaa sabskiraayib taasisuudhaan gara maatii kootti naaf dabalama isiniin jechuun jaaladha. Warreen aga ammaatitti jabaadhoo waan gaarii hojjechaa jirta itti fufii naan jettan immooyyuu komantii naa keessan marti keessaniyyuu naaf galatoomaa galata guddaan irraa qabdu. Warreen immoo eenyu jettan sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Yaa'u har'as immooyyuu waan xiqqoo ishee ofii kiyya laalee irratti dubbachuun qaba jedhee ofii kiyyaa murteesse qabadhee dhiyaaddan jira waan ta'eef iyyuu na wajjiniin turaa isiniin jechuun jaaladha. Maaliif gisee tokko dubbachuu osoo hin barbaadin irra tarras gaafa jenne wantoonni immooyyuu dubbadhu godhee nama kakaasus kan nama akka dubbatamus kan nama taasisu gochaa san irratti hundaa'eetu hin jira isiniin jechuun jaaladha. Wajjinumaan eenyu jenne viidiyoo xiqqoo takka wajjin ilaalleet walitti deebina isiniin jechuun jaaladha. Hammasitti galuu laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaa sheeris godhaa rakkoon qabu. Maaliif birrii naman gaafatu ofii keenyaaf yoo wal jajjabeessine wal bira dhaabbanna isiniin jechuun jaaladha. Yeroo hundayyuu kun jecha kootidha. Maaliif ofii keenyaaf wanta birrii nama baasu wanta kisaaraa hidaa qabu miti waan ta'eef iyyuu sabskiraayib yoo walii goone wal jajjabeessine wanta nama miidhuu miti isiniin jechuun jaaladha. Subscribe taasisuu hin dagatinaa subscribe taasisaa isiniin jedha. Warreen godhin yalla ammoo tana dhaqaa godhaa. Warreen immoo naaf gootan naaf galatoomaa marti keessan isiniin jechuun jaaladha. Warreen taasisan deemaa taasisaa qaldiin irreen qaldiidha. Subscribe godhaa isiniin jechuun jaaladha. Maaliif birrii nu koffalchiisu wal jajjabeessina. Maaliif bakka miidiyaa irratti baanee gisee tokko madaami caccaaqeen hin jirti. Ani ijoollee baay'ee mana ijoollee baay'ee argitan yoo ta'e sammuu isaanii birritti nu godhanii amma tokko saddaateetti deebi'anii ammas babal'eechanii too'inyu jedhanii wantoota akkanaa kanaaf xiqqoo ishee sammuu keenyatti bohaarsuudhaafis eenyu TikTok irra hin kalama.
Isarraan kan hafe immoo akkasuma barumsa amantaa tirree amantaa kamiitiyyuu amma eenyudha gara liivitiin kadhattee liivitiin hin darba waan ta'eef iyyuu isa ilaaluudhaaf walumaa galatti nama asirratti kanan ijoollitti irratti dubbachuu barbaadu niitii fi irsa laga tokko waraabaa jedhu abbootiin keenya maaliif dhugaadha gisee tokko tokko isaan laalanii madaalanii toote mammaakuu malee zim jedhaniitu mammaakanii isaan kun immoo manni tokko koo gaafa ijaaramu kutaa godhatee kutaatti godhanii gaada itti kutanii too'inyu godhanii fi wanti fillafiiti jiru keessummaan tokko iyyuu sitti dhufe sirraan alatti adda kan ta'e wanta fillafiiti jiru namni hundi arguu danda'a garuu gaadaa kee keessa kan arguu danda'u isa ofii keetii fi wanta ati keessa gaadaa keessattuu beeka waan ta'eef iyyuu ollaan akkam bultee beekaa akkatti bulee abbaa beekaa sila kanaaf iyyuu gaadaa kee keessas namni hundi argee wanta hin beeknedha. Wanta beekuu danda'u miti isiniin jechuun jaaladha. Isarraan kan hafe immoo miidiyaa irratti wal dhungachuu, wal gangalchuu, maal wal gochuu qoy maal ta'aa jirra ilmi namaa garamitti deemaa jirtu dhugaa waaqa bara ishee bishooftu bara ishee akkana kanan argine waaqee gooftan immoo akka fedhaa fayyama isaatti baratti sana nurraa haa dabarsu isiniin jechuun jaaladha. Maaliif bakka manni maaliif kutaa godhate namni akka fana gisee uffatu hin jira miti hunda dubbachuun barbaade garuu maaliif akka eenyuun ta'eyyuu inni kun iyyuu wanta inni jiruuf hin beekama sila ta'eef iyyuu akkasuma kutaa qaba wanti kamiyyuu iddootti raawwatamu bakka keechanii kun dhalachuu baatee hafees yoo jenne afoon ta'u inni kun uumama waaqati waan ta'eef iyyuu sinin jechuun jaaladha. Maaliif bakka wanta gaarii tokko hojjenne wanta gaarii tokko dalannee dhaloota keenyaaf lafa goone yaada barsiisan jechuun jaaladha. Wanta akkanaa dhuftanii too nurratti gadi hin tacama lallaqina miidiyaa irra dhuftanii too mana qabduu manuma keessanitti akka barbaaddan wal godhaa'e dammoo inni tokko jaanjoo ta'e ishiin inni hin balleechinaa daandii kanarra deemnaa yoo jedhe wanti sun wanta sirrii hin taane nama biratti wanta fudhatama hin taane tokko gisee dalaguudhaaf hin dalanne inni siin jedhee too deemtu ati ishiin dubartiin ishiin bira jirtu suni ati didi yoo inni kana goona siin jedhe. Maaliif bakka lamaan keessaniin iyyuu sammuun keessanii ani dhugdanii jirtu ta'e fayyaadha ta'e dhiyaa akkas wal gochuu isin horiidhaan nama miti namni akka horiirraa uumama hundarraa namni kan ittiin adda ta'uun yaaduu isaatiin miti horiirra kan adda baanu yaaduudhaan wanna ta'eef iyyuu wanta hin taane miidiyaa irra baatanii hin dalaginaa sinin jechuun jaaladha. Inni tokko immoo yoo kan badii balleessu ta'e inni tokko immoo akka badii balleessineef walaa eenyu jedhu lamaan walaa jaanjoo lamaan akka walii taate wal fudhatte akka qileetti